yuuniyeeniin waldaa hojii gamtaa faayinaansii abdii guddinaa rakkolee hawaas dinagdee miseensonni akka dhuunfaatti qaban hiikuuf kaayyoo waloo qabatanii waxabajjii 10 bara 1999 waldaalee bu'uura 12tiin dhiira 692 dubara 1347 waliigalatti 2039 kaapitaala ka'umsa qarshii 875dhaan hundaa'uun isaa ragaan argannee ni mul'isa. Yuuniyeenichi yaa'ii idilee waliigalaa 17ffaa gaggeesseera. Kaayyoo yaa'ichaa kan ibsanitti gaafatamaan yuuniyeenii waldaa hojii gamtaa faayinaansii abdii guddinaa obbo Wagaayyoo Tsaggee yaa'iin kun miseensonni guutuutti argamanii gabaasa bara 2015 fi karoora bara 2016 gamaggamuun kan itti mirkaneessan ta'uu dubbatan. Har'a olaallu yaa'iin keenya yaa'ii milkaa'aadha. Yaa'ii kanarratti miseensi guutuutti argame yaada isaanii gabaasa waggaa tokko guutuu wajjin bara darbe yeroo kana karoora qabataniiti karoora kana mirkaneessanii nutti kennanii deemanii bara nammoo dhufanii karoora raawwii isaa gamaggaman raawwii kana gamaggamanii bu'aa gaarii argame kanas hanqina jiru akka sirreessinu wanna gaarii jiru akka cimsinu nutti himanii deemanii milkaa'inni kun kan dhufe kaa'ee tokkoffaa hojjetaanii fi koriin filatamee yaa'iidhaan filatamee jiru ciminaan hojjechuurraa tokko wal ta'anii ciminaan hojjechuudha. Inni biraa yuuniyeenichi iftoominaan hojjechuudhaan wanna hojjetu yeroo yerootiin gamaggamaa deemu raawwii isaa ilaalaa deemu ji'aan kurmaanaan hoggaatiin ilaalaa deemu. Yaa'ii kanarratti haasawaa baga nagaan dhuftan kan taasisan dura taa'aa yuuniyeenichaa obbo Abbitoo Lammaa qusannoo adeeffannee hawaasni akka qusatu kaka'umsa guddaa godhamaa tureera. Kanaan immoo hojii boonsaan hojjetameera jedhan. Aadaan qusannoo kun sirriitti dagaagee hawaasa bira ga'ee hawaasni immoo qusachuu qofa osoo hin ta'in kan qusate liqeeffatee bu'aa gaarii akka argamsiisuu danda'uuf bara kana bifa adda ta'een sosochii waldaa hojii gamtaa uumne bu'aa guddaa argamsiisuudhaaf tattaafachaa jirra waan ta'eef yoo namni tattaafate waaqni illee hin gargaara waan ta'eef ni milkoofna yaada jedhu qabna. Raawwii bara 2015 irratti barreeffamni gabaabaa kan dhiyaate yoo ta'u yuuniyeenichi yeroo ammaa waldaalee bu'uuraa 60 miseensota 18,413tiin kaapitaala qarshii miliyoona 57 ol horachuun qusannaa miseensaan qooda miseensaanii fi investimantiidhaan qabeenya waliigalaa qarshii miliyoona 343 ol argachuusaa kaafameera. Raawwii bara 2015 keessatti yuuniyeenichi xinxala haala waliigalaatiin yeroodhaan gara yerootti qabeenya horachaa deemuun isaa akka baha Afrikaatti yuuniyeenotaa 10 jiran keessaa tokko ta'uuf hojjechaa jiraachuu waldaaleen bu'uuraa miseensa yuuniyeenichaa ta'an guddina ajaa'ibsiisaa agarsiisaa dhufuu isaanii akkasumas qindoominni koreewwanii fi maanajimentiin cimaa ta'uusaa akka ciminaatti eerameera. Qaleensi gabaa yeroodhaan gara yerootti dabalaa deemuu isaatiin hanqinni maallaqaa jiraachuu waldaaleen tokko haala murtee yaa'ii waliigalaatiin miseensa inshuraansii lubbuu seenuu dhabus akka hanqinaatti ka'eera. Gabaasa dhiyaate irratti miseensonni yuuniyeenichaa yaadaaf gaafii kan kaasan yoo ta'u raawwiin bara 2015 akka yuuniyeenichaatti hojiilee gurguddoo hojjetamaniiru garuu gama liiqiitiin murteen ariifachiisaa akka kennamu gaafataniiru. Yaa'ii guyyaa irratti hirmaannee gabaasni baay'ee gaariidha kan dhiyaate. Gabaasa tokko qofa osoo hin ta'in gabaasota garaagaraati yaa'ii kanarratti kan hirmaatame. Keessattuu gabaasni koree boordii fi koree to'annoo akkasumas immoo gabaasonni raawwii hojiiwwan bara 2015 hanga ammaatti jiru baay'ee gaariidha. Keessattuu gabaasa kanarraa kan hubannee koreewwan garaagaraa hojiiwwan hanga ammaatti hojjetame keessatti bu'aa olaanaa akkaataa ittiin galmeessisaa turan baay'ee hubachuun ni danda'ama. Kana qofaa miti yuuniyeeniin abdii guddinaa amma akka bulchiinsa magaalaa Adaamaa qofatti osoo hin ta'in godina Shawaa Bahaa keessatti illee dabalataan hojiiwwan garaagaraa kan hojjechaa jiru. Miseensas bifa waa ta'een kan hirmaannaa dabalaa jiru ta'uusaa kan hubanneedha jechuudha. Ejensiin babal'ina hojii gamtaa Oromiyaatti dursaa garee waldaalee hojii gamtaa qusannoof liqii obbo Misgaanuu Tafarraa akka Oromiyaatti waldaalee hojii gamtaa qusannoo fi liqii bu'uuraa 8,160 jiran keessaa yuuniyeenota qusannoof liqii 22 ta'uu himuun isaan keessaa adda dureen yuuniyeeniin waldaa hojii gamtaa faayinaansii abdii guddinaadha jedhan. Yuuniyeenichi hojiilee gurguddoo amma hojjete cimsuun karoora bara itti aanuuf cichee hojjechuu qabaas jedhan. Egaa akka Oromiyaatti waldaalee hojii gamtaa 19,000 oltu jira gosa adda addaa isaan keessaa waldaan hojii gamtaa qusannoof liqii kan bu'uuraa waldaalee 8,160 amma bara 2015tti
yuuneenota 22 qabnaa kan qusannoof liqii. Egaa yuuneenota fudhannee ilaallee yuuneenii qusannoof liqii 22 kana keessa yuuneenonni 6 baay'ee fuuldura kan jiranii abdii guddinaadha. Yuuneenota 6 keessaa iyyuu fuuldura kan jiru abdii guddinaadha jechuudha yuuneenii qusannoof liqii kana. Amma akkuma argitanii ijaarsa adda addaa gamoo kanas geggeesseera miseensaatiif tajaajila sirriidha kan kennaa jiru waan ta'eef teekinooloojiitti fayyadamuudhaafis jalqabeera jechuudha. Qabeenya herregaa ammayyaa kana qabatee hirmaannaa miseensota isaatiin iddoo yaadame sana gahuu danda'a kan jedhu amantaa qabna jechuudha. Dhumarratti gabaasa hojii raawwachiiftuu koree to'annoo fi odiitii sagalee guutuu mirkaneessuun akkasumas dambiif qajeelfama fooyyeessuun yaa'ichi golabameera.